Nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu. Har'a kan ilaallu waa'ee tirfaanjetii. Tirfaanjetii jechuun immoo dhukkuba kulkufannaa marrimmaan dabalataa yookaan marrimmaan furdaa dabalataa kan acute appendicitis jedhamuun ishee beekamtu jechuudha. Mee maaltu fidaa? Mallattoon isaa maali? Furmaanni maali kan jedhu waliin ilaalla. Akkuma nama jedhe egaa dhukkubni kun dhukkuba qaama marrimmaan furdaa kan taate appendix jedhamtee kan waamamtu kan miidhuun dhufudha. Kutaan marrimmaan furdaa isheen xiqqoo kun isheen appendix jedhamtu kun noormaalii faayidaan ishee gocha qaama lagaa ittisaan bakka itti irraa maddanidha. It helps support the immune system and help restore healthy bacteria to the intestine after infection or when antibiotics are used. Erga qoricha adda addaa fudhanne qoricha farra baakteeriyaa jechuudha. Akkasumas dhibee adda addaa marrimmaan godhatee booda baakteeriyaan noormaalii kan marrimmaan keessa jiraachuu qaban kan fayyaa qaamaaf barbaachisan bakka isaan irraa maddanii fi akkasumas immoo akka isaan bakka isaanitti deebi'an kan taasisu keessaa tokko appendixidha jechuudha. Noormaalii wanta appendix jedhamtu kun giddu galeessaan dheerinni ishee santiimeetira 6 hanga 9dha. Akkasumas darbee hanga santiimeetira 30 illee dheerachuu dandeessi. Qaamni marrimmaan furdaa kan taate isheen appendix jedhamtu kun bakki isheen itti argamtu bifa garaagaraa qabaachuu danda'a namaa namatti. Yeroo hedduu kan isheen itti argamtu marrimmaan furdaa gara kutaa seekam jedhamtu irraadha kan isheen madditu. Kanaaf egaa yeroo hedduu bakka argama ishee garaa keenya gara gadii handhuuraan gara gadiitti moggaa mudaan muddiitti kan argamtudha. Akkasumas keessoon ishee mallattoo qubaa kan fakkaattudha. Wanti kun quba fakkaatti. Keessoon ishees dhiphoodha. Milimeetira 1 hanga 3 qofaadha kan isheen bal'attu keessoon ishee. Dhibeen tirfaanjetii yookaan acute appendicitis jedhamu kun yeroo hedduu dargaggoota umuriin isaanii waggaa 10 hanga 30 gidduutti argaman irrattidha kan inni baay'inaan mul'atu. Haa ta'u malee nama umurii kamirratti mudachuu danda'a. Garuu daa'imman ji'a 12 gadii keessatti baay'ee reeriidha. Waggaa 1-2 jalqabaa yeroo hedduu hin jiru jechuudha. Maaltu fida jennee immoo ilaalle dhibbaa dhibbatti kanatu fida jechuun nama rakkisa. Haa ta'u malee keessoon appendixii kun kan quba fakkaattu kun bal'inni ishee milimeetira 1 hanga 3 jennee irraa dhiphoodha. Kanaaf wanti ta'ee yoo keessa seenee cufe yookaan bahuu dide fakkeenyaaf bobbaamtillee yoo gogaa ta'e keessa seenee cufee kanaaf saaxiluu danda'a. Haa ta'u malee dhibbaa dhibbatti garuu kana fida jechuun hin cimu. Something getting stuck in the appendix such as small piece of undigested food or hard bone. So sagaraan gogaa ta'e nyaanni sirriitti hin bullaa'in yoo wanta dhiphoo kana keessa seenee bahuu dide kanaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa namni tokko bara jireenya isaatti carraanni dhibee kana godhachuu dhiironni persentaa 8.6 dubarri persentaa 6.7 qabu. Umurii isaa guutuu namni tokko carraa kana godhachuu jechuudha. Dhukkubni kun akkuma nama jedhee dargaggoota umuriin isaanii waggaa 10 hanga 30 gidduutti jiran irratti baay'inaan mul'ata. Keessumaa baay'inaan dhiirota umuriin isaanii umurii dargaggummaa keessa jiran biratti baay'inaan mul'ata. Mallattoon yeroo qaamni kutaa marrimmaan furdaa yookaan isheen appendix jedhamtu kun yeroo isheen infekshinii godhattu yookaan yeroo isheen madooftu yeroo isheen kulkulfattu namatti dhaga'amu kanneen armaan gadiidha. Yeroo isheen kulkulfattu jechuun appendix isheen jedhamtu kun yeroo isheen appendicitis godhattu yeroo isheen madooftu jechuudha. Innis dhukkubni kun tasa kan dhufudha. Tasuma namni ganama nagaa ture akka carraa dhukkubbiin garaa isatti dhaga'ama. Dhukkubbii kan tasa dhufuu fi jalqaba miira naawuzaa nama lashallashuu akkasumas dhukkubbiin garaa naannoo handhuuraatti namatti dhaga'ama. Booda garuu garaa keenya gara gadii gama mirgaa kanaan baay'ee nutti dhaga'ama jechuudha. Sudden pain that begins around the umbilicus and often shifts to the lower right abdomen. Pain that worsens with coughing, walking or making speech. Yeroo isaan qufaan, yeroo isaan deemanii caalmaatti itti dhaga'ama. Yeroo deemanillee gadi jedhanii deemu jechuudha garaa isaanii qabatanii. Booda xiqqoo turuun iddoo naannoo handhuuraa ture sanarraa gara mirgaa kana gara gadii dhaqa jechuudha. Achi booda ol guuruu hin akkisiisa. Akkasumas mataa dhukkubbii godhatu ho'iinsi qaama baay'ee dabalaa deema. Kana qabaatu jechuudha. Keessumaa dhukkubbiin garaa kan tasa jalqabee naannoo handhuuraatti jalqabee immoo harka mirgaa gara gadii garaa naannoo sana dhukkubu kana ta'uu danda'a jechuudha.
Mallattoolee armaan olii kana egaa ofirratti arginaan gara mana yaalaa deemuudhaan dhibeen kun dhibee biraadha moo dhibee madaa'uu yookaan qulqullufannaa kutaa marrumaan furdaa ishee appendix jedhamtu kun tirfaanjetti isa jedhamudha kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha. Yeroo hedduu mallattoomti kun qofti gahaadha dhibee kana adda baasuu fi haa ta'u malee dabalata altiraasaawundii ilaalamuun barbaachisaadha. Dhibbaa dhibbatti konfirmi gochuuf. Dhukkubni qulqullufannaa marrumaan furdaa appendixii jedhamtu kun gosa dhukkuba baqaqsanii hodhuu fi ariifachiisaadha. Sarjikaal imerjensiidha jechuudha. Kanaaf akkuma mallattoo armaan olii ijoollee irratti arganii gara mana yaalaa geessuu keessumaa gara hospitaalaa geessuudhaan tajaajila baqaqsanii yaaluu bakki itti kennamu jechuudha. Akka isaan qorannoo barbaachisu taasisanii yoo dhibee kana ta'e osoo sa'a 24 irra hin turin tajaajila baqaqsanii yaaluu argachuun murteessaadha jechuudha. Egaa tirfaanjetiin yookaan appendisaatii isheen jedhamtu kun yoo hin yaalamin haftee xaxaalee adda addaa fiduu dandeessi. Isaan keessaas iskemia and necrosis jechuunis keessoon marrumaan furdaa isheen taate appendixii kun yeroo isheen urattu infekshiniin jarmoota adda addaa qabaate sana keessaa bahuudhaan gara marrumaan garaacha keenya keessa faca'a. Kun immoo rakkoo cimaa ta'e fiduu danda'a jechuudha. Akkasumas gaangiriin ta'uu dandeessi. Kana malees immoo naannoon sun malaa uumee kuufamuu danda'a. Akkasumas darbee namoonni muraasni osoo yaalan argatiin yoo hafan tarii ofuma isaallee carraa fayyuusaa baay'ee xiqqaa ta'e qaba. Haa ta'u malee komplikeeshinii hedduu fida waan ta'eef hanga sadarkaa lubbuu dabarsuutti sa'a 24 osoo hin guutiin hospitaala tajaajila akkasitti yaalamutti dhaqanii ilaalamanii qorannoo taasisanii yaalamuun barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.